Dhaabbilee murteessoo akka biyyaalessaatti xiyyeeffannoon itti kenname riiformiin akka gaggeeffama murtaa'e keessaatti gaachanna biyyaa fi uummataa kan ta'e raayyaan ittisa biyyaa keessatti argama. Ijaarsa biyyaa fi hoomaa waraanaatiin Itoophiyaan biyya hangafaa taatus raayyaan qabdu garuu umrii biyyittii fi bal'ina lafaas haa ta'u haala qabatamaa ji'oopolitikaa addunyaa kan gitu miti kan jedhani raayyaa ittisa biyyaatti hoogganaan qajeelcha boobbii humnaa fi hordoffii meejar jeneraal Tasfaayee Ayyaaloo qorannoo fi xiinxala bal'aa gaggeeffame booddee dhaabbatichi gara riiformiitti akka galu murtaa'een kaasani. Haala biyya keessaaf haala biyya ollaanii yookaan immoo gaafa Afrikaa haalli jiru maal fakkaata kan jedhu xiinxala bal'aa godhe rakkoowwan kanaan dura yeroo sirna humna kanaan dura ture wajjin wal qabate jiru rakkoowwan maaltu mudataa ture akkamitti rakkoo san keessa bahuu qabna jedhee karoora dheeraa karoora riiformii qopheessee hojii isaa hojjetaa ture. Kanarraa ka'eeti kan akka waggaa dheeraadhaaf maal hojjechuu qabna jedhee akka humna ittisaatti hojii keessatti kan gale jechuudha. Bu'aan xiinxalaa fi qorannoo raayyaa ittisa biyyaa keessatti gaggeeffamee ba'e akka mul'isuutti taanaanii ijaarsi humna ittisaa kan yeroo isaa hin madaalle ta'u bira ga'amuu isaati. Kanas ka'umsa taasifachuutiin humna ittisaa damee hedduutiin dabaluunii fi humna baay'isuunis humna yeroo isaa fi egeree biyyittii madaaluu taasisuun danda'amuu isaa kaasani. Humni dabalame tokko humna galaanaati. Humni galaanaa akka dabalamu godhamee jira. Ijaarsi humna galaanaa akka dabalamu. Lammata immoo humni saayibarii. Amma addunyaa kana keessatti humni saayibarii hundeessuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf humnootiin ijaarsi hojjetaman kana keessa humni lama akka dabalame kanaan dura humni lafoo fi humna qilleensa duwwaatiin kan hojjetamaa ture. Humna biraatiin daballee hojjetaa turre jechuudha. Kanaan booda immoo akka lammataatti kan hojjetame humna baay'isuudha. Kiflaxooriin kanaan dura ture, ezziin kanaan dura ture lafa bal'ina biyya keenya wajjin kan waliin simne waan tureef humna kana dabaluu qabna jedhamee humna ittisaatti yaada kana kaasnee ilaallee humni ittisaa dabalameera jechuudha. Kanarraatiin kan darbee humna namaa baratee fi raayyaa ittisa biyyaa jaarraa 21ffaa madaaluu horachuun hojii riiformii kana keessatti kan ilaalame yoo ta'u miseensonni raayyichaas leenjiiwwan biyya keessaa fayaalaa akka fudhatanii fi akka of goomsanis taasifamuun danda'ameera. Yuunivarsiitiiwwan irraati warreen bobba'anii raayyaa ittisa biyyaatti makamuu barbaadanii fi haalli mijatee sadarkaa kanaa raayyicha cimsuun itti fufeera kan jedhan meejar jeneraal Tasfaayee Ayyaalee jiruu fi jireenya miseensota raayyichaa gama jijjiiruutiinis hojiilee hedduun hojjetamuu kaasanii humna hidhannoo biyyittii guddisuunis xiyyeeffannootti kenname hojii riiformichaan hojjetame keessaa ta'u dubbataniiru. Humna nama erga horatte booda humna meeshaa dabaluun barbaachisaadha jechuudha. Humni meeshaa bittu immoo humna jabanaa jechuun isa amma addunyaan hidhate wajjin kan wal qabate isa wajjin kan wal simu isaa wajjin qixxa ta'uu hin danda'u isas akka bitamu godhamee meeshaan lafoo bitamee jira. Meeshaa lafoo yeroo jennu akka madfii ta'uus danda'a, taankis ta'uu danda'a. Meeshaa nama hidhachuu qabnu meeshaa adda addaa meeshaa waraanni keenya baachuu danda'u, hojiirra oolchuu danda'u meeshaa guddoon bitamanii jiru. Meeshaan humni qilleensas kanaan dura qabnu tokko kan tureessan haaromsuu, guddisuu, lammata immoo meeshaalee haaraa bitanii faayidaa irratti oolchuu jalqabnee jirra jechuudha. Kana keessa dirooniin akka fakkeenyatti ilaaluu dandeenya. Raayyaan ittisa biyyaa kan biyyaa akkuma ta'e hunda raayyichi ilaalcha siyaasaa fi amantaa kamirraayyuu bilisa akka ta'uuf hojii ijaarsa dandeettii hedduun hojjetamu kan kaasanii meejar jeneraal Tasfaayee Ayyaalee raayyaa biyya fakkaatuu fi sabdaneessaa sabaaf sablammoota irraatti boobbee ijaaruun danda'amuusaa kaasanii sadarkaa amma jiruunis dandeettii raawwachuu raayyaa ittisa biyyaa waraana kaabaa irratti mul'achuu himanii riiformiin gaggeeffames ergamoota warreen kaan irratti mul'achuu jalqabuusaati kan dubbatani. Akka gaafa Afrikaatti waraanni keenya waraana kana gaggeesse qofa humna nageenya biyya alaa kabachiisaa ture. Fakkeenyaaf kan Abiyyee Sudaan jechuudha. Saawut Sudaanii fi Sudaan kaabaa lammata kan Sumaalee keessa. Akka sadaffaatti immoo waraanni kanaan dura nuti waraana achi keessa yeroo turre immoo waraanni bilaa kan shororkeessitoonni karaa baha Itoophiyaatiin dhufe innis rukutamee deebi'eera jechuudha. Kun waraanni ammam akka cimaa jiru
waraanni keenya ammam akka cime agarsiisa jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaa kan Itoophiyaa guutuu ta'u himuunis warreen garee siyaasaa fi amantaatiin qooduu barbaadaniif gurri isaan dhaga'u hin jiru yoo danda'aniif ofa qusataniin kaasanii Meejar Jeneraal Tasfaayee Ayyaaleewu. Kanarraatiin kan darbe uummanni biyyittii olola sobaatiif osoo gurra hin laatiin raayyichi ijoollee isaa akkuma ta'anii hunda cina akka dhaabbatus waamicha dhiyeessaniiru. Nuti waraana Itoophiyaati jennee amanuu qabna jechuudha. Gara ganda keenyatti gara naannoo keenyatti yaaduun hin barbaachisu. Waraana kana immoo waraana ijoollee isaati ijoollee keessa kan bahanidha. Ergama kennamee fi mootummaan hojii irra yeroo bobbaasu mootummaan immoo hojii kana yeroo kennu uummata amanee uummanni isaa wajjin hojjeta jedhee waan ta'eef uummanni keenyas amantaa waraana keenya irraa qabu kana sirriitti irraa argachuudhaaf bu'aa argachuudhaaf waraana keenya deeggaruu qaba waliin hojjechuu qaba.